jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu yeroo tanaaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Oduu tanaa wajjin Andarartuu Shaamiti. Guyyaa kaleessaa ganama muddee takka bara 2020tti godina Wallagga Lixaa Ona Qilxuu karaa ganda Idooroo jaamuun beekamu keessatti waraanni mootummaa badii takka malee manguddoota obbolaataan lama obbo Baaruu Tujuubaa fi humna addaa poolisii Oromiyaan manaa fuudhanii rasaasa sadiin battalumatti ajjeefaman. Akkasuma ammas obbo Biraanuu Tujuubaa ammoo haalaan madaa'ee du'aa fi jidduu jiraachuu maddeen keenya OIB'tti himan. Kana malees haalli nageenyaa sababa tokkoon maletti ilmaan Oromoo irratti godina Wallaggaa keessatti deemu jiru kan duraanii caalaa jabaatee itti fufuu dubbatan. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee Baa'aanaa Haramayaa keessatti gocha suukanneessaa waraanni mootummaa uummata irratti raawwachaa jiraachuu maddeen keenya OIB'tti himan. Sababa Oromoo taane qofaaf miidhamaa jiraachuu kan dubbatan yoo ta'u uummata nagaa irratti wanti raawwachaa jiru baay'ee kan nama naasisuu jiran. Labsii marsaa tanaa irraa jalqabee uummanni nagaa tumuun hidhuun doorsisuun akkuma itti fufetti jira jiran. Kaleessa ijoollee lama qabanii uleedhaan akka malee akka reebanii ijoollee lamaan qabamtee tumamte tunis Bareentoo Shariif kan jaamu yeroo ammaan tana du'aa fi jireenya jidduu jiraachuu kan himan yoo ta'u inni lammaffaa ammoo Obsaa Jamaal baay'ee miidhamee jira jiran. Warri waraanni mootummaa yeroo ammaan tanaatti abbootii araddaatii fi ammas akkasuma kaabinee waliin ta'uudhaan uummata akka malee akka dararaa jiran dubbatan. Dhaddacha dhimma ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaa har'a ganama ture waaree boodatti dabarfameeti jira. Dhaddachi namoota ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin himataman afur irratti ragaalee abbaa alangaa dhaga'uuf har'a ganamatti qabamee ture. Sababa abukaatonni hin argaminiif waaree boodatti dabarfameeti jira. Guutuu gabaasa kana akka ta'anitti isiniif dhiyeessina. Manni murtii olaanaa federaalaa damee liidataatti dhaddacha farra shororkeessummaa fi yakka dhimmoota heeraa ganama har'aa himatamtoota ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaan himataman irratti ragaa abbaa alangaa dhaggeeffachuuf qabame waaree boodatti dabarfame. Dhaddacha ganama har'aa irrattis namoonni ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin himataman afur argamanii jiran. Xilaahun Yaamii Kabbadaa Gammachuu, Abdii Alamaahuu, Laamroot Kamaal argamanii turan. Akkasuma maatiin artist Hacaaluu Hundeessaatis argamanii turan. Haa ta'u malee abukaattonni mana murtii waliigalaatti waajjira abukaattoowwanii ittisaa irraa dhufan. Abukaattonni dhimmicha qabatanii sababa hojii dhaddacha har'aa irratti akka hin argamne isaanis ganamaan bilbilanii akka itti himee fi galmicha irratti akka hin qophoofne dubbatan. Kanaaf himatamtoota hin haasofsisne ittisaas hin qophoofne ragaalee yoo dhagahamu yoo jedhan mirga himatamtoota kan sarbamudha. Kanaaf beellamni biraa haa kennamu jechuun abukaattoon ittisaa gaafataniiru. Abbootii seeraa galmicha ilaalan gama isaaniitiin ebelu hin jiru jechuun quubsaa miti jechuudhaan sababa abukaattoo ittisaa dhiyeessan kuffisan. Kana malees dhimmicha abukaattoo ittisaa akka nama tokkotti osoo hin taane waajjira abukaattoo ittisaa kan ilaallatu waan ta'eef namni kamiyyuu yoo ramadame dhimmicha ilaaluu akka qabu himan. Wanti gama abukaattoota ittisaatiin raawwatame dhaabbachuu akka qabu yoo ta'uu baate garuu waajjiricharratti ajaja akka barreessan abbaan seeraa akeekkachiisan. Dhumarrattis manni murtichaa ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf waaree boodatti beellama qabatee ture. Himatamtoonni tokkoffaa hanga sadaffaa jiran Xilaahun Yaamii Kabbadaa Gammachuu fi Abdiin abukaatoo dhuunfaa dhaabbachuuf humna akka hin qabne himatamuu himataniis himatamtuun afraffaa Laamroot Kamaal ammoo abukaatoo dhuunfaa dhaabbachuu fi humna qabaattus abukaatoo dhaabbattu akka dhabde mana murtichaatti himuun isiin yaadatama. Haaluma kanaan manni murtii waliigalaatis waajjira abukaatoo ittisaarra abukaatoo ittisaa ramadee fi dhimma isaanii ilaalamaa jira. Namoonni ajjeechaa artist Hacaaluu Hundeessaan himataman afuran seera yakkaa bara 1996 bee keewwata 32 tuqaa takka jalatti akkasuma labsii yakka shororkeessummaa ittisuuf to'achuuf bahee galmee 1176 jalatti bara 2012 keewwata 3 dabruun himatamuu isaanii ni yaadatama. Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaa ganda duwwaa takka malkaa jabduu keessatti hidhaa fi reebichi akkuma itti fufetti jira jiran. Qeerroo maqaan isaa Mursaanee Huseen jaamu qaamni badii takka malitti waraanni mootummaa qabee hidhuu dubbatan. Qeerroon kun qabsaawaa sabaa fi jabaa saba isaatiif haal dureen qabsaawaa ture. Hiriyaa isaa tokko Hamzaa Guutamaa kan jaamu eega bira ajjeefamee ji'a 4 dura dabreeti jira jiran. Dhiyootana poolisiin malkaa jabduu basaastoota itti godhuudhaan ganda keessa deemtee akka malee akka isa reebaa turtee fi yeroo ammaan tana fuudhanii akka hidhan dubbatan. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN fi Itoophiyaan gargaarsi naannoo Tigraay torbaan muraasa dabraniif lolli turetti gargaarsi akka dhaqqabu waliigaltee irra gahuu qondaalli UN himan. Guutuu gabaasa kanaa Muhammad Abdusalaam akka ta'antu isiniif dhiyeessa.
Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN fi Itoophiyaan naannoo Tigraay torban muraasa darbaniif lolli keessa turetti gargaarsi akka qaqqabu waliigaltee irra gahuun qondaalli UN himan. Dubbi himaa UN Zaafaaniyoo Abreew gaafa roobii gareen haala jiru gamaaggamuu hojii eegalaas jedhan namoota miliyoona hedduu kuufamni nyaataa fi qorichaa dhumaa jiraachuu ibsamee ture. Baqattoonni Eertiraa kumaatamaan lakkaa'amaniif naannoo Tigraay lafa lolli itti gaggeeffamutti argaman nyaanni jalaa dhumee jechuun mootummoota gamtoomanitti ejensiin baqattoota UNHCR himeera. Gargaarsa kennuufis garas deemuun hatattamaan akka eeyyamamuuf gaafatee ture. Erga ji'a tokkoon dura naannichatti raayyaa federaalaa fi hidhattoota aangawoota TPLF amanamoo ta'an jidduutti lolli jalqabee kaasee malaawwan walqunnamtii fi karaan gargaarsi ittiin qaqqabu cufameera. Baqattoonni Eertiraa 100,000 ta'an Tigraay keessa jiru. Isaanis kanneen sababa siyaasaa fi tajaajila loltummaa baqachuun biyyaa bahanidha. Yeroo kanatti xiyyeeffannaa warreen lola baqatanii Suudaan galanirra jira. Garuu dhimmi baqattoota Eertiraa illee yaaddeessaadha jedhan dhaabbatichi. Akkasumas UNHCR kaampiiwwan baqattootaa irraa gabaasonni hin mirkanoofne haleellaa fi butamuun jiraachuu akka isa yaaddeessu himeera. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad gaafa dilbataa erga humnoonni federaalaa magaalaa guddoo Tigraay Maqalee to'ataniin booda haleellaa naannichaa akka dhaabbate ibsanii ture. Haa ta'u malee hoogganaan naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'el ammallee lolli akka itti fufee humnootiin isaa deebisanii to'achaa akka jiran himeera. UNHCR haalli baqattoonni Eertiraa keessa jiran sa'aatiiwwan yaaddoo dabalaa akka jiru ibsaa jedha Jeneevatti. Amma kaampichaawwan keessatti dhiyeessiin nyaataa hin jiru. Balaa beelaa fi hanqinni nyaataaf saaxilamuu dhugumaan mudachaa jira. Kanaas yeroo lolli jalqabee qabnee akeekkachiisaa turre jedha warri Jeneevaa. Yaaddoon keenya guddaan kan biraa dhimma haleellaa fi waraana naannoo kaampiitti taasifamudha. Namoonni butamuu fi akka humnaan achii bahan taasifamuu dhagahaa jirra. Kanaafuu garas imaluun heeyyama argachuun maaltu akka tahu jiraachuu hubachuu baay'ee barbaachisaadha jedhan dubbi himtuun dhaabbatichaa Barbaaraa Baaloch. Akkasumas UNHCR nageenya namoota hunda akka eegamanillee waamicha dhiyeessee jira. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad gaafa wiixataa lola jalqaba baatii sadaasarraa kaasee taasifame namni tokkollee hin duune jechuun paarlaamaarra dubbatan. Gaazexeessaa Uudii Musaa erga to'atame irratti guyyaa 27 booda mana murtiitti dhiyaatee jira. Uudii Musaa OMN damee Finfinnee hanga cufamutti gabaasaa OMN kan ture yoo ta'u onkololeessa 25 magaalaa Adaamaatti to'atamee ture. Gabaasa guutuu kanaa Duniyaa Shaafii akka ta'amtu isiniif dhiyeessiti. Gaazexeessaa Uudii Musaa erga to'atame guyyoota 27 booda mana murtiitti dhiyaatee Uudiin OMN dameen Finfinnee hanga cufamutti gabaasa OMN kan ture yoo ta'u onkololeessa 25 ture magaalaa Adaamaatti poolisiidhaan kan to'atame. Abukaattota isaa obbo Toofiq Naadil gaazexeessaan kun yeroo dheeraa booda iyyannoo abukaattonni gaafataniin sadaasa 22 bara 2013 yeroo jalqabaaf mana murtii olaanaa godina addaa Adaamaatti dhiyaatee jira. Dhaddacha kibxataa irratti abbaan alangaa gaazexeessaan kun jeequmsa keessatti hirmaannaa qaba jechuun akka himateef qorannoo yakkichaa abbaa alangaa waliigalaa federaalaatiin akka qoratan jiru ibsee jira. Abukaattonni gama isaaniitiin gaazexeessaan kun yakki inni hojjete ifatti akka ibsamuuf mirgi wabii akka eegamuuf mana murtichaa gaafataniiru. Manni murtiis gama lamaaniin erga ilaaleen booda dhimmicha qorichaa jira kan jedhame abbaan alangaa waliigalaa federaalaa dhimma yakka gaazexeessaa kana irratti ibsa akka kennuuf ajaja dabarse. Abbootiin alangaa ibsa kana qabatanii gaafa sadaasa 24 bara 2013 akka dhihaataniifis beellamni qabame. Hawwanii fi shamarran Oromoo haqa dhabanii hidhaa keessatti gidirfamuun isaanii hin malle yeroo ammaan tana ilaalcha siyaasaa qofaaf shamarran Oromoo hidhuun gola Oromiyaa hunda keessatti akkuma itti fufetti jira. Lalisaa Sabaa gabaasa guutuu kana akka ta'amtu isiniif dhiyeessa. Hawwan shamarran Oromoo haqa dhabanii hidhaa keessatti gidirfamuun hin malle akkuma siddisee ibsaa Meetii Milkoo fi Aashaa Jamaal shamarran hawwan Oromoo balleessaa malee garuu ammoo ilaalcha siyaasaa qaban qofaaf Finfinnee dabalatee manneen hidhaa Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti hidhamanii gidirfamaa jiran lakkoofsi isaanii baay'eedha. Irra jireessi hawwan Oromoo mana hidhaatti argamanii daa'imman isaanii dirree irratti facaasanii jiran. Kanneen daa'imman waliin hidhamaniis numa jiran. Gariin maatiitu waliin rakkachaa jira. Hawaasni Oromoo jaarmoonni mirga dhala namaa fi falmaan adda addaa kan biyya
biyya keessaa ta'u biyyoota ambaatti argaman guyyaa tokkootiif firii jennee san booda hidhamtoota keenya hidhatti dagachuun nurra hin jiraatu. Keessumaa shamarran haawwan Oromoo hidhaa keessatti gatuun hin malan. Shamarran Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa kafalaa turan. Haawwaniif shamarran Oromoo kabaja guddaatu isaaniif mala ture. Qabsoo karaa nagaa gaggeessan keessatti qoodni shamarran keenyaa olaanaadha. Akkasuma wareegama qaalii isaan kafalaniin sirni TPLF wayyaaneen biyya isaatti galuun yaadannoo dhihooti. Qabsoo gaggeessaniin galatoonfamuu fi kabajamuun utuu isaaniif malu warri kaleessa wayyaanee waliin shamarran keenya gudeedaa ajjeesaa ture arraa sirna namxanyaa waliin diinummaa isaanii caalatti shamarran Oromoo salphisuun kan duraa caalatti itti hammaatee jira. Arra shamarran Oromoo sababa Oromootaan qofaaf warreen sirnicha kana jala taa'anii saba isaanii tajaajilaa jiran dabalatee warri hojii dhuunfaas hojjetan sababa Oromootaan duwwaaf sirna nafxanyaa kanaan gamoorraa darbatamuuf daandii irratti tumamuu, mana yaalaa ajjeefamuu, mana jireenyaa keessatti ajjeesuuf gocha suuqanneessaan dhala namaaf hin malle irratti hojjetamaa jira. Kana nama gaddisiisu sagalee dhabanii ukkaafamuu isaanii yeroo ammaatti haalli deemaa jiru mootummaa kana jalatti Oromoo tahanii uumamuun akka waan yakkaatti ilaalamaa jira. Kanaaf uummanni Oromoo keessaaf alaan sagalee waliif tahuun dirqama. Keessattuu shamarran Oromoo fi haawwan Oromoo salphifamuun tuffii Oromoo irraa qaban irraa madda. Kanaaf uummanni Oromoo sirna kana tokkummaan keessaaf alaan dura dhaabbatee falmachuun salphina kana jalaa bahuun qaba jechuun shamarran Oromoo dhaamsa isaanii dhaammachaati jiru. Godina Baalee Aanaa Gindir keessatti gara jabummaan humni addaa naannoo Oromiyaa shamarran Oromoo irratti gudeeddaa raawwachuuf yaalaa jiraachuu maddeen keenya waayibbiitti himan. Guutuu gabaasa kana akka taantu isiniif dhiyeessina. Elbookaa irraa gara Ginniir deeman rakkoo hamaa keessa jiraachuu himan. Yeroo gara magaalaa Ginniir irraa gara Elbookaa deddeebi'anitti humni addaa Oromiyaa yeroo konkolaataa uummata sakattaan shamarran babbareedduu fi haawwattan Oromoo sakatta'iinsaan duubatti hafaa jechuudhaan uummata irraa hambisuuf yeroo hedduu yaalaa jiraachuu himan. Yoo milkaa'eef gudeeddaaf jechuu yookiin immoo adda baasanii bilbila keenuuf kanni jechuudhaan dirqiin bilbila irraa fudhachuudhaan boodatti bilbilanii iddoo nuti siin jennetti yoo dhufuu baatte bakkaatti jirtu dhufnee si fuuna jechuudhaan akka sodaachisaa jiranillee dubbatan. Akka fakkeenyaatti guyyoota muraasaan dura konkolaataa uummata fe'ee gara magaalaa Elbookaa irraa gara Ginniir deemu yeroo sakatta'uuf dhaabanitti shamarran ijoollee daa'ima umrii isaanii waggaa 12 hin caalle kan ammaaf maqaan isaanii dhawamuu hin barbaachifne waan bareedan qofaaf jecha ati asitti hafi jechuudhaan erga hambisan gara kaambii isaanii kan achuma karaa irratti geessuuf yeroo yaalanitti uummanni dura dhaabbachuullee dubbatan. Uummanni hundi sodaachisanii deemaa yoo diddan isin ajjeesuudhaan aangoo guutuu qabna jechuun uummata hedduu yeroo biraa deemuu didan qeerroowwan magaalaa Elbookoo kan tahan ammaaf maqaan isaanii dha'uu hin barbaachifne lubbuu ofii kannanii gadhiisaa yeroo jedhanitti deemuu didan. Ejjennoo nu ajjeesaa jechuun sodaachisuuf yaalanis qeerroowwan kun asumatti nu fixxan malee dhiisnee hin deemnu obboleeyyan keenya jechuudhaan shamarran kana gudeeddaa irraa akka baraaranillee dubbatan. Haa ta'u malee haalli nageenyaa yeroo ammaan tanaa godina Baalee Bahaa keessatti waraana mootummaatiin deemaa jiru hedduu yaaddeessaa ta'ullee dubbatan. Ajjeefama artistaa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee namootaan hidhaman keessaa weellisaa Jaalataa Lammii nama tokkodha. Arraan tana dhaddacha irratti argameeti jira. Guutuu dhaddacha isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Oolmaa dhaddacha galmee weellisaa Jaalataa Lammii fa'aa irratti himatame hidhamtoota siyaasaa Jaalataa Lammii waliin himannaan keewwata 240 jalatti yakka mootummaa fonqolchuu raawwattan jedhamuun manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha lixaa irratti dhiyaate galmee Jaara Jabbaar Jibriil jedhamuun moggaafame kan beellama dabre irratti ragaa abbaa alangaa dhagahamee namoota 28 yoo ta'an guyyaa kaleessaa galmeen qorannoof bule qoratamee jala murtii kenname. Manni murtii waliigalaa jala murtii beellama guyyaa kaleessaa guyyaa 22 baatii 3 bara 2013 ooleen dabarseen himatamaa Jahaffaa Maandeellaa Adaamuu fi Guraaraa dabalatee namoota 5 ragaa abbaa alangaa waan irratti hin dhiyaanneef bilisa yoo jedhaman himatamtoota 23 hafan ammoo himannaa isaanii keewwata 240 jalatti dhiyaatee ture bu'uura keewwata 113tiin gara keewwata 488 jalatti jijjiiruu akka ofirraa ittisan ajaja kenne. Himatni jalqabaarraa Jaalataa dabalatee namoonni 23 ittiin himataman meeshaa waraanaa gargaaramuun fonqolcha mootummaa gaggeessuun kan jedhamu yoo xiqqaate hidhaa cimaa waggaa 10 hanga umrii guutuu kan nama dabsiisuu fi mirga wabiillee kan namaaf hin eegsisneedha. Manni murtii beellama
lama kaleessa ooleen akka ofirraa ittisan keewwata seeraa cafaqamee keewwata 488 hanga hidhaa waggaa 3 fi kan nama adabsiisu akkasumas mirga wabii kan namaaf eeysisu tahuu hime. Tolega daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti kan goolabamu ta'a hangoo dubraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.